significance ati jette gadaa deebitee sirreessee garuu jalqaba irratti akkaataatti jette confusion uuma ture. Significance guddaa kan uumu abaa'oo waboo jabeeffachuu irratti uuma. Namoota gara abaa'oo waboo deeggaruutti gara tokkummaatti maalii fi hundumti jara kanaa by the way warri Itoophiyaa leellisanis warri mooraa bilisummaa Oromoo keessaa walitti qabamanii mari'atanis waa tokkotti amanu, humnatti amanu. Humni akka barbaachisu, humna PP'n qabdu cabsuudhaaf humni kan biraan akka barbaachisu hin amanu. Maal irratti wallabu? Humnichi eessaa akka dhufu irratti wallabu. Gareen tokko humni suni abaa'oo waboodha jedha. Gareen kaan immoo humni sun iddoo biraadhaa dhufaayidha. I confuse you. Warri abroonnati mari'atanis warri hayyootiin kan Oromoo ta'anis significance tokko iyyuu hin qabu jette. Absolutely not. Tell me one simple significance. I said, well, in fact, when you No, I'm just asking you the... I'm explaining to you. I already said. Significance guddaan ni qaqqabu baay'eetu jiraachi keessaa laman siitu kaansi hin jedhe tokko significance guddaanii namoonni kanaan dura sababa xinnoodhaan abaa'oo waboo balaaleffachaa turan itti siquu didanii fagootti ilaalaa turan. Akka isaan dhufanii abaa'oo waboo deeggaran godha abaa'oo waboo cimsaan siin jedhe that's significant. Number 2 walgaanii tokkummaadhaan haasa'uun divisionii balleessaa kun immoo hirree diinaa dadhabsiisaa jechaadha. That's instrumental by the way. Maaliif diinni keenya har'a kan inni akkas nu gochaa jiru jabaa ta'eef otoo hin taane laafina Oromootiif tokkummaa Oromoon dhabuudhaan kan ka'edha. Kanaaf tokkummaatti akkas walitti dhufanii haasa'uunsaa kana lamaan yoon tuqe hin gaasa kaanii yoon niiseyyuu. Garuu amma innani harka baaseef haasa'uu barbaadeef kanaaf miti. Gadaan yaadatte ta'e mana kee keessatti kanaan dura yeroo si'a 21 or si'a 19 imaanaa itti laattanni irra jedhanii leellittaanii mari'atan waraqaa isaanirraa mari'achaa turre ni yaadatta? Thank you. Isaan duratti wanti ta'ee Profeesar Maraaraadhaa fi Obbo Daawudiin waamanii biroo Shimallisitti mari'atanii gaafa mari'atanii asiin shaniin na lolaa achiin faannoon na lolaa kophaan ta'ee isin na gargaaraa jennaan akkamitti gargaarra waajjira irratti cuftee akkas goote jennaan no isin kadhachaa hin jiru qajeelfaman isinitti kennaa jira jedhee nabiyyiin that's word by word what he said. Sana booda jarri okeeyanii gaafa achii ba'anii ilillii hoteeliitti akka diraamaa waan fakkaatu walgahii guddaa godhanii abaa'oo waboo iyyuu bosona keessaa baasanii galchuudhaaf imaanaan kanatti kenname keessaa tokko. Imaanaan sun immoo imaanaa jinnii sheexanaa dirree Sheek Huseen utuu hin hafin achirra jiraa kana beektu. Maaliif kana tutte yoonaan jettanii Abiyyiin isa piroomisii galeef baajetan kennineef. Until gaafa akkasittiin walii galanii kufaatii Abiyyii booda kan jedhuun ajandaan jalqabu jara kana bira dhaqee waajjira keessan isiniin banaa baajeta isiniin ramadaa jedheenii waadaa seeneef akkuma waadaa seenee ama baajetti gadhiifamee fi walgahii irra turanii Profeesar Maraaraanii fi Obbo Daawud akkasumas immoo nama Jabeessaa Gabbisaa kan jedhamu akkasuma qabsaa'aan tokko isaan gara nama 5 akkas kan ta'an mari'atanii maree kana booda Profeesar Maraaraa ergaa erganiiru eessatti akka isaan ergan hin beeku biyya Ameerikaa dhaqu ta'e Awurooppaa dhaqu ta'e hin beeku Profeesar Maraaraan ergaa fudhatanii ba'aniiru. Kana qabaddaa this is one set of drama. I'm trying to connect 5 dots. Daatii 5 isinitti connect ni gochuudhaafan. Another dot is ayyoonni Oromoo you call it ayyuu jettuu beektota Oromoo jettuu warra siyaasaa or activist you call it whatever you want walgaanii mari'atanii hojjechaa jiru. That boils down to ola abaa'oo waboo cimsachuu irratti dhaqee hundaa'anne warri kana hin barbaanne immoo jiru.
warri kan hin barbaanne immoo maal gochaa jiru lakki akkas miti sodaadha qabnaa walgahii Virgiiniyaa taa'e sana keessaas ni tuqaera. Sodaadha qabnaa sodaa nuti qabnu kun immoo utuu nuti asii mari'annu yoo bilchiginnaan kuftee maaltu ta'a kan jedhutu jira. Kanaaf immoo wanti qophaa'ee jira. Marii kan biraadha kun. Isa ala kanatti haasa'an malee keessaan kan isaan haasa'an. Jarumti kun immoo walgahanii kan isaan haasa'an malee si'a sadiif walgahii kan ta'an gadduu hin dargaachoo liddatuu another 2 people nama 4 isaan kan isaan mari'atan isaan immoo kophaadha. Utuu kun ta'ee jiru immoo faannoon immoo achi walgahii geggeessaa turte kaleessaaf dheengaddaaf kaleessa. Maal kan jedhu utuu isaan asii mari'atanii akkam goonee jara kana dursinee annee iddoo qabannaa. Kun illee jira. Amma daatii 5tu jira. Kan we need to try to connect all these dots. Nan yaadadhaan asirratti yeroo baay'ee irra deddeebi'ee nullee lolaa turre Dr. Raayyaan maal jechaa ture akkamitti wanti kun ta'aa waloon fakkaatu jedhee yeroo naasaa ture attention itti laatee Dr. Raayyaadhaaf kan naasusisaa ture sii gadaa nullee ittiin mormaa turre isa ta'aa jira ammaa jechaadha. Amma kanaafi akka morkiidha fakkaata amma akka morkii illee jecha sirrii miti competition. Anatu dura dursee Finfinnee galaa, anatu dura dursee galaa. Amma sodaachisaa kan ta'ee jiru warra mari'atu kanaaf PP otoo hin taane faannoodhaa fi oolaa sodaachisaa jira. Faannootu qabatamoo oolaa qabataa. Dirqiitti warri asii mari'atu kun Anjaala Burusseen isinitti himaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu barbaadu. This is fact. Inni kaan immoo faannoo balleessuu barbaada. And this is fact. Amma kanaafi bukkee qabnee lakkii gaariidha, lakkii akkasii, lakkii maaloodha jechuun furmaatan ta'u. Furmaatan ta'u. Kanaaf furmaati ammayyuu maal jechuudha karaa danda'ameen, karaa jaarmiyaatiin asirratti ta'uu dhiisuu danda'a. Bakka sirrii ta'etti qixa sirrii ta'eenii waan tokko addaan baafachuun baay'ee gaariidha. Utuma kana goonuu immoo jabaannee waraana keenya gargaaruun murteessaadhaan jedhaa galatooma. Wanti gamaa gamana dhaabbatamee godhamu kuni eeyyee gadaadhaa wajjin wantan walii galu tokko significance isaanatti argamu jedhee it does have a significant impact qabsoo Oromoo irratti. Karaa lachuutiin kan godhamu jechuudha. Positively significance qaba. Negatively significance huge significance qaba. Tokko karaa amma fakkeenyaaf lidatuun walitti qabaa jiru kuni amma ifa ba'e malee keessumaa abroonnet yeroo jedhan sanatu ifa ba'e malee abroonnetiin fuulduratti guyyaa abroonnetii jedhamanii jaalxahaa abdiifaa irratti argamanii waliigalteen tokko hin turre waliigalteetu hin ta'in hundumtuu waa'ee maalitti akka jiran eenyummaa isaanii maal akka godhaa jiran akka of ibsaniif dhiyaatanii steejii tokko irratti dhaabbatanii waan walii galan hin qabanii waan walii mallatteessan hin qabanii ibsi ejjennoo tokko hin baane waliin qabsaa'uu wanti jedhamu tokko hin baane inni kan inni ba'e most akan qabsoo Oromoon hayyoonni Oromoo walitti dhufaniitu ibsa ejjennoo tokko baasanii isaan duratti garuu ibsi ejjennoo ba'e hin jiru. What significance would this have abroonnetiin kuni yoo fudhattan where did this come from? Amma namoonni abroonnetii walitti qaban kun go back 20 years, 15 years, 10 years their political points of view point of viewing Lidatu Ayalo Mal Yorjetani. I think we all know that Lidatuni Article 39 in Constitution Ethiopia keessa haqamuu qaba jedhee nama ganamaaf galgala irriba isa dhorkuudha. Waa'een Article 39
Oromiyaan yoo biyya taatee Itoophiyaan hin jiraattu jedhee nama irriba malee buluudha. Wantinni bakka kanatti pointiin inni gadi baafachuu barbaadu abaawoo woboon warra abroonnatii kana biratti it is their nightmare. Abaawoo woboon nightmare isaaniiti. Though they cannot say it out, it is their nightmare. Maaliif abaawoo woboon dantaa uummata Oromoo dabarsee hin kennu. Abaawoo woboon uummanni Oromoo kan inni qabsaa jiruuf uummanni Oromoo hiree isaa akka mataa isaatiin murteeffatuufi. The people on the abroonnet do not want that. Oromoo hiree isaa mataa isaatiin murteeffatu waan jedhamu hin dhaga'uun barbaadan. It is actually their nightmare, their worst nightmare. Kanaaf significance qabaa. Walitti qabamuun jara kana however much we're fighting, struggling, uummanni keenya hiree isaa mataa isaatiin murteeffatu jennee gaafa nuti dhagaa nuti galagalchine hin jirru, isaan immoo kana hambisuudhaaf dhagaan isaan galagalchine hin jiru. Therefore, walgayii hayyoota Oromoonni walitti qabaman keessaa namni sadii luqqa'anii dhaqanii jara kana biratti argaman dheengadda. Sanaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo, by the way, the rumors came out, waraanni bilisummaa Oromoo faannoodhaa wajjin lola dhaabuuf walii mallatteesse kan jedhamu, that was the source. Waraanni bilisummaa Oromoo tokko waan hin jenne jedhameera jedhanii achi keessaa wanti baasan namoota hayyoota Oromoo biratti argamantu dhaqee ammas isaan biratti argame. These are the people who somehow, it's hard for you guys. I mean, it's hard for yeroo kana ani gana jedhu maybe akka jibbiinsaatti fudhatamuu danda'a ta'a. These are the people who were with hayyoota Oromoo wajjini. Some of these people, though argaman malee bakka hayyoonni Oromoo argamanitti, it's hard to accept the truth, but they do not want to hear waraanni bilisummaa Oromoo milkaa'uu irratti warra fedhii hin qabnedha. Rather, aantummaan isaanii warra Itoophiyaa dullatti irratti warra rarra'antu jira, Isqeelfaa dabalate. Warri kun warra abroon, they rather agree with the people with abroonnets than deeggartoota qabsoo yookaan immoo abaawoo woboo biratti fudhatama qabaachuu caalaa isaan bakka sanatti fudhatama qabaachuu sana barbaadu. So they are doing their level best. Akkamittiin kaayyoon addi bilisummaa Oromoo abaawoo woboon qabu. Abaawoo woboon, mind you, uummata Oromootiif murteessuuf utuu hin ta'in uummanni Oromoo hiree isaa akka murteeffatuufi kan inni qabsaa'aa jiruuf. So, karaa abaawoo woboo milkaa'urra karaa wara abroonnetii kanaa wajjin ta'anii they're discussing about kufaatii mootummaa kana. Kufaatii mootummaa kanaatiif immoo sababa kan ta'aa jiru waraana bilisummaa Oromooti. They're doing everything they can mootummaan kun akka inni kufuuf waraana bilisummaa Oromoo sababa ta'uunsa awwaaluudhaaf wanti isaan hin goone hin jiru jarri kun. The fact of the truth is faannoon humna qabaatee lolee qawwee mootummaarraa hiikkatee miti kan inni qawwee qabatee jiruuf mootummaadhaan hidhachiifame. Faannoon waraana Tangad BBC Afaan Oromoo irratti guyyaa har'aa waraanni bilisummaa Oromoo bakka bu'aan waraana bilisummaa Oromoo
guyyaa itti faannoo wajjin gatteenyee mari'annis hin qabnu, bakka itti mari'annis hin qabnu, waan waliin mallatteessines hin qabnu. Kun haqa. Garuu fedhiin nama tokko tokkoo kun akka niwsii ta'ee dubbatamu sababa ta'eefi kallattii adda addaatiin that African whatever agency did not get this from nowhere. Namoota isaan Oromoo biratti legitimacy qabu jedhamanii wajjin hamma tokko informationii wayii fidatanii dhufaniitu to my problem even media Oromoo warri ta'an warra akka OMN sila mediaan whatever media gara lachuu addaan baafatee facaasa ture oduu. Land your plane. Karaa tokkittiidhaan fudhatanii oduu facaasanii waraanni bilisummaa Oromoo har'a nuu qulqulleesse. So garamitti deemaa jiru yoo jettanii haqa waraana kanaa hamma tokko haqa qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo karaa Oromootiin isaan milkaa'urra warra biroonnatii kun yoo maaliif karaa Oromoo yookaas karaa waraanni bilisummaa Oromoo deemu irra milkaa'uu hin danda'an maaliif hireen Oromoon hiree isaa akka mataa isaatiin murteeffatudha waraanni bilisummaa Oromoo kan godhu. They're going to hide that. They do their best to hide that. The fact is, siifan cufa. Nuti jabaannee qabsoo keenya jabeeffannee waraanni bilisummaa Oromoo lafarratti jabaatee woboo bira dhaabbannee woboon harka micciiree mootummaa kana yoo kuffise wobon upper handi qabate. Yes, there will be a time when Wobo will sit down on the same stage with all these abronnets or whoever Fano. Guyyaa sana garuu Wobon upper handi akka qabaatuuf there is a role each and every single person that hears me today would play. Rolling nuti play goonu waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee Boris stage sanarratti upper handi akka inni qabaatu gochuu danda'uu keenya. If we don't do that, jarri kun upper handi sana qabaachuudhaaf kan isaan carraaqii godhaa jiran jechuudhaafani. So kallattii lachuutiin significancein jira. Jarri kun walitti qabamuun bakka sanatti argamnee irkatti doomsuudhaaf yookaan immoo upper handi qabaachuun Oromoo murteessaadha. Kun akkan argamne godhuchuudhaaf warri lidatuufaas wanti isaan godhaa jiran hin jirre. Lidatuun yoomiyyuu taanaan qabsoo Oromoon qabsaa'ee jabaatee hiree isaa akka murteeffatu hin barbaadu. That was his nightmare. Galatooma. Galatoomii ulfaadhu fayyade. Hayyee raayyaa. Hayyee amma dubbiin tottolaa jirti abroonni. Tottolaa jirtiimi gadaanis lolu jiraate. Lala waan tokko jira. Siyaatil taane nuti amma karraa dubbachuu dandeenyu kan warraan keenya kan hayyoota Oromoodha. An dubbii hayyoota jettoota naa dura maaskii kana duraanuu ganamaaniin isii sodaadde. Maaliif jaarmaan qabu qabsoo Oromoo keessa caayaa ni taa'a warra jaarmaa wajjin ni taa'a. Gallakkifamee immoo diimee diinaa wajjinis ni mari'ataa accountable and responsible itti gaafatamaaf dirqamni achirra jiru hin jiru maqaan hayyoota maaskii inni kun ilaalamuu qaba. Gara tokkoon immoo wanni abroonnatii kun silaa waan amma sodaatamu waanuma faannoo kanaa waan amma abooboon ibsa baase sun yoo laalle dhuma isaarratti warruma faannoo kana hoggonu isin akkam jettanii isinis nu wajjaa waan juu fakkaata farzer moor jedhumarratti ibsa sayyoo kan kadhuman laaltani yoo faannoo warra ifiinjuu kana neutralize godhe faannoo hin dhagamu lama warra bare ni dhagama. Siimiti. Hayyee waan hayyoonni jaarman qabu hayyoonni interestiidha irratti dalagaa waan kana Dr. Tsaggaayee wajjinis dheengadde dubbannee wanni takka wanni nuti murteessinu hin jirru karaa irra nagaati karaa irra qabsoo tolu
ummata keenya qabsoo kakaasnaa isa juusan gajjabeessee hime Tsaggaayenis wanni nuti ilaaluu qabnu. Siyaatilitti wal gaanii dhaabota Oromoo sadiitu jira nuti sadeen kana duuba dhaabbanneeti waa gaggeessinaa jedhan. Amma gaa rakkoon bakkee jiru warreen hoggaa waan tokko isteetmentii jabaa akkanaa kana kennitu at least hoggaa areenaa biroo deemtu yoo xiqqaatee dhaabaniin deeggara jettu kana tokko keessaa qabattee dhaquu qabda natti fakkaata. Amma dubbiin mana keenya kana jira jechuudha. Hayyoonni keenya kun wal to'achuudhaa fi korees dhaabne jedhanii amma nuti gaafachuu qabnu koruma keenya kanaa jechuudha. Warri Habashaa akkamiin yaada inni suni sekandarii na fakkaata. Maaliif yoo ifii kee iftoohatte waan gootu beekte maaliif nama wajjin taa'ee maaliif mari'adhaa itti beeksisa maal fakkaataa jettee himuudhaaf yoo mooraa Oromoo kaatitti amantu kana kanuma fedhii amma sadii jira jedhanii sadeen keessaa kam bakka bu'anii Profeesar Isqaalis ta'e Obbo Jawaaris waan isaan haasawan kana eenyu bakka bu'aniiti. Egaa amma jaarmaa deeggarraa jaarmoota Oromoodhaa qabsoorra karaa nagaatis ta'e karaa hidhannootiin sosso'anii deeggarraa eega jedhanii at least bakka bu'ummaa abbaa irraa achi dhaqan san nuti gaafachuu danda'u qabna. Maaliif koree jiraan hunda nama ganaa sobamuu hin dandeenyu. Sobamuu hin dandeenyu beekadha. Maaliif siyaatila irratti footoo hojii ka'uuf dhaqxammoo akkami jennee gaafannee jira dubbii footoo katarabaataa kun nutti hin tolle waa hedduutu jira. Warra yoo aangoo barbaadu jaarmee fedha keessatti fedhokka kaanselara ijaaramee fedhokka fedhe ijaaramee aangoo dimmaandii godhuu barbaadan dhaabuma san keessaan dimmaandii godhuu ni danda'u jennaan. Lakki waan akkanaatiin isaan waan qabsoo Oromoo dalaganii Tsaggaayenis keessa jira. Gaafachuun nurra jira tokko kana. Inni gaariin immoo dubbii faannoo kanaan sodaatin amma abroonnati kanarraan dubbii faannoo kanaan natti tola. Maaliif amma neutralizing godhaa jaabaa'oon. Abaaboon neutralizing godhaan jechuun niin daakaa jechuusaati. Oggaa faannoo maqaa warri maqaa faannoof yaamu daakame Abiyyi hojii daakamamoo faannoo biroo gurguddoo amma ni jirreetu tanaatu wajjin daakamuu deema. Wanni suni hedduu barbaachisaadha beekadha. Amma dubbii faannoo kan amma achirra gamana qabanii faannoon maal barbaadde at least tactical alliance uumanii faannoo nu rakkastu tanas Abiyyi galchuu talakkee Abiyyi keessaanis achiinis ni jirreettus adda baafachuufu inni kun gaarii define godhuudhaaf ana kanatti irra guddaadha. Warreen akka lidatu kuni sayyiixabbiyyummaan kun Itoophiyaa keessatti hin dalagu. Sayyiixabbiyyoo warra akka Jawaar kanas ni qabnaa warra akkanumatti bakka nama goosanii poolitikaanii ta'aa jedhanii warri amanan kun kanaan booda Itoophiyaa keessatti wanni akkasii poolitikaan jaarmaan dalagama. Jaarmaan immoo waan irra deemu qaba. Isa kana laallee yoo waan karaa sanitti gartee waan ni goone malee mana keenya qabuu dadhabnee ganda namaa balaaleeffachuun siyaasallee nuun ta'u. Nuti ka qabuu dandeenyummaa hayyoota Oromoo ka siyaatilee waliin galee kana ka boruus boroo kanarra hidhamee dhufu intarastiin isin proomuu gootan dhaaba keenya kamii wajjin wal mari'attaniiti deemtanii marii warra birooti hojii gootan. Eenyu gaafanna waan isin gootan kan eenyu ka isin itti gaafatamummaa kana gartee isin kana qabee deemuun jechuun yoo amma koree sanis taate koree san gaafachuu yoommoo akka dhaaboonni gartee nu mijjaa'u isin nu dhaqan waasaa janis dhaaba san identify godhanii akkanumatti cufumatti irra dibaadhaan deemuun kunaan akka nuti waan akkanaa kanarra deebinu nu godhaa jee yaada ulfaadhaati. Abroonnati dura dubbii faannoo kana karaa birootti baasuutu qabsoos gargaaraa nama juukon. Maaliif faannoon tun nu rakkistee jirti Abiyyiiti moota zammana kaaseeti moota mirree wazaajooti anqadda baasnu xiqqoo rakkannee jirra. Isa kana taatikaal allaansii waan akka rakkoon qabu maaliif horizu akka wal dhawan. Raayya bar ifama kanuma gartee agreementii faana hojii sunu hin goonee jaaniiti bar qulqulleessanii bar. Bare yoo godhan wanni sodaatan way jira yoo godhame santu irra gaariidha. Maaliif tokko warri akeenya akka deddeemu kunis hoggaa san abdii murataa nama juu baran karaa tokko cilleeffata.
waggaa faannuma Caalaa gargar baafanna. Ilaali, kana gargar baaban. ilaa Dr. Raayyaa gaariis haa ta'u gadhee namni even conclusionii sanarra utuu hin gahin waanuma goone hin qabnu jedhan. Yoo godhanis gadheedhaaf gadhee miti jedhaan jirru nuti. Eenyu bara waaju jiraadha bara dubbiin who spraying Waan this godhan hin rumor? qaban. That's the question. Yeah, Who's there was nothing spraying done. this rumor? Exactly, that is where we have to get to the bottom of. Yoo Who Raayyaa. did that? Eenyutu? Hiree keenya laal. Nuti amma diina guddaa biyyi qabna. Nuti akka abaabootti faannoo wajji wal dha'uu hin barbaannu. Yoo ja'ames tactical alliance jenneetuma bira kunnaa wanni bira waan akka hin jiru. Hagasuma bara. Inni kuni karaa hedduudha cufaa. Abiyyittis warra akkana deddeemee hoolitti taa'uun hool godhee gartee karaa birootiin qabsoo Oromootti Oromoo irraan duulchisuu barbaadu. Kanaafis dawaadha. Yoo godhamallee humaan qabu annama jiru garte. Inumaatu abroonnatii san dura kanaa dursaa maaliif waan calalamuu keessaas ba'aa jechuu barbaadeet. Tactical alliance godhuun immoo lola lama humna kee bakka lamatti fixurra yeroodhaaf waan akkasii godhanii tokko if duuba kaanii tokko xiyyeeffachuun hedduu barbaachisaadha ulfaadha galatooma.